kootiin wajjin galtee buufa. Mana kee anta akka dhiiraa wajjinis. Maaltaati naan jetta kanarra maal ta'u maal taanu kanarra kanaa ol wanti nama gaddisiisu jira moo kanaa ol wanti nama aarsu kanaa ol wanti nama gaddisiisu jira jetteeti maaltaati naan jetta Inni masarriidha. mee yaadi mucaan kun eessa dhatte maal hojjetti amma eessa jirti Sammaa kan balleesse haa. eessa jiraatti akkamitti jiraatti maaliin jiraatti yaaddetta daa'ima sayyuu mucaa daa'ima Waati jettu hundi sanaaf kan hundumaa kan godhe sana badii godha. Otuu yeroo sana kottu cina koo taa'ee waamne ta'e hundi isaa nu waamu ture. Anis of eeggadhee taa'uun irra ture. Bakka hojii ta'uu isaa irraanfadhee ishee waan of bira teessu. Hangaruu kan hunduma isaa kana raawwadheef immoo amminaaf wayiin akka isheen hojii sana adeemtu feetuu hin ta'in jaalala obbolummaa qabuufiif akka isheen teessuuf akka qofummaa ittiin dhagaamneef waamee cina koo teessise. boona bakka hojii akka ta'e dagatte iddoon sun iddoo hojiidha bakka hojiitti yaada akkasii yeroo isheen boqonnaa hin qabdu hojiitti gaafa baatee karaa irra deemtu hojiin hin deemtu bakka hojii gaafa isheen hin jirin ta'u akkamitti bakka hojiitti tapha akkasii taphattaati maal ta'a xiqqooma yoo yaaddeef Na hubadhu kaasite waan jira. kana haala akkamitti si hubadha hin ari'amte hin jirtu Anis akkoo balleessaa godhe siin jedheera. Miti balleessaa koo miti siin hin jenne. Kun hunduma isaa kan raawwate immoo sababa koo akka ta'e sitti hime. Anis immoo kun ta'uu isaatti hedduu gaabbeera. Garuu immoo waa tokko hin irraanfatin. Ana qofa miti abdiinis kana raawwachuu irraan ture. amma mee anna beetta akkan obboleettii tokko qabu obboleettii qabaachuu caalaayyuu shamarran akkas ta'uu isaanii arguu akkan hin barbaanne beeku shamarran gadduu caalaa wanti na gaddisiisu hin jiru addunyaa kanarraa gaafa isaan akkas ta'a mee inni haafu inni yoo haafuuti maal goonama maal goonu Gara biiroo deemnee mari'anna. biiroo deemuu keenya maal godhama caaltuu dhiifama gaafannee lafa hojiitti deebisuu qabna Abdiis dhannee haasofsiisnee abdiin akka hin dhiifama godhu gochuufii qabna. Maaliif akka inni kana godhe immoo baruun barbaadan. amma ogeettiin hojiitti hin deebitu jennaan anis biiroo sanatti hin deebi'u. Maaltu hojjetamu? Maal taatee? Gaafa buna dhugu iyyuu akkamitti akkana hojjetu hin beeku. Maaltu buna dhugee maaltu hojjeta? Maaltu itti bu'u? Ijallina namaa. Gatiin akkuma dhugee dhufteef hojii. Ammeenyaan mana gurguru maayini? Maayini ammeenyaan mana gurguru? Maayini namni akkamitti namatti garaa jabaata? Daangaan qabu. Ammeenyi dhala namaa. Garii warri damaati. Namni hin balleessu dhiifama namni hin dabarre maayini? Nama sammuu akkam akkamii qabu jira? Dhiifame ta'e. Dhiifama maalii? Isheen maal goote? Kan balleessu tokko lafa jira malee. Ati yeroo abdii akkam gara jabeessuma akkamiin ati garuu? Ati immoo gara laafessa akkamidha? Kan na boodaan dhuftee bunni dafee sii ba'ee sii bu'ee dhuddee ani. Kan raawwachuu qabde turteereeti. Akkamittiin mica yoo narraa haadhi qabdate haadha haadhi kee baatu yeroo mana sanaa ba'u. Akkamittiin biddeen isheetti akka godhate. Maaliin godhe? Maaltu maal ta'e? Callisaa maaltu ta'e natti ibsanaa godhe maayini rakkoon? Maaliif ogeettii mana sanaa deemte? Maaliif ogeettiin arrabsamte beektaa? Sababa keeti qaba. Sababa koo miti. Sababa inni dhaqee caartutti ishee amateef.
Sababa kee maal jedhee nama deemu? Maal jedhee Wal nama jala lixanii taa'u. Nama wal jala lixanii teessu natti dhufte kana. Mee suutadha tasgabbaame. Amma tokkoon miidhatti nu waante. Keessaa qabdaatis. Maal keessaan qabaanii? Nan dhaggeeffatte. Nan naqe. Kaleessa nan deemu. Torbee kana guutummaa nan deemu. Buna nan ajajadha. Beekeenis qarshii kiyyaan dhuga. Baaseen dhuga. Tola naa buusin jenna. Guyyaa tokko guyyaa miindaa qotirra dabarsee kaffalee fi hin beeku. Yoo naqee akka isheen itti na ilaaltu gaafa inni dhufu immoo. Amala kee oolaallee dubbii dubbatta kaa. Amalli koo yoommas ni taasisanii fi. Mucoon daa'ima. Daa'imanatu jalli nama kana guyyaa dhusi. Meeshaan waan gootee natti himi. Jallina yaadde. Natti dhuftee jallina yaadde. Wal jala lixanii taa'u namnas taa'ee buna eeggata manni bunaa waan biraa ta'e. Aareen naqee caaltuun daandiitti natti dhufte. Isa booddee maal jette? Haqi wanta uumamaa jiru ilaaliin jedheen malee ogeettiin kana goote boonaan. Callisi! Ibsataa dhaggeeffata. Kan inni raawwate fayyaa ishee beeka. Wanta inni godhes beeka. Maamiltoota teessee ari'aa jirtu buna buusuu dhiistee dhaqee amate. Garuu mucaa maamilli tokko maqaan jirree na bira teessee. Inni immoo kan inni akkas godhe inaaffaasaa ana mitiitii obboleessa haadhoo isaa irratti namni naaf uumma kana raawwata. Abdii amma irratti sin barreen ture. Sin hubanne eenyummaa kee dhugaan beeku ture. Akkamitti jalli nama wanti xiqqoo akkasii sirraa malee si madaalamu sirraa eegama. Wanti xiqqoo akkasii gaafa raawwattu nama beekamneeti. Isheen caaltooti yoo xiqqaa tokko godhe nama fituuf shoo sana. Akkamitti nama beekaa taatee sammuu dhiphaa akkasii qabdee yaadee beeku guyyaa tokko. Akkamitti waan akkasii jalli akkasii raawwatta. Kana taa'ee yaadde. Kana taa'ee yaadde. Hin gorsiti, hin sirreessiti. Edheeniya kabaja immoo xiqqooma kabaja akka gaafa naqumee nama dhufee seenii jettu namni ol jedhee malee namni ilaalu kabaju malee xiqqoo akkanaaf qabduu fi ittiin ta'een gorsitii ilaale hin ari'amte. Hin ari'amte taarisiftee siitaappii mijeessitee akka isheen ari'amtuu fi haala mijeessitee hin ari'amte itti dhugaafatta. Amma dhiirummaa keetti agarsiiste isheetti. Jedheen hin ture ittiin agarsiise garuu akka isheen. Dhiirummaa isaa akkeetti miti kan inni shamarranitti agarsiisu. Ati dursitee kana baruu sirra ture. Sammuu akkamitti yaaddan? Amma akkamiin godha? Dhiirummaa. Shamarranitti dhiirri akkasitti dhiirummaa isaa kan agarsiisu. Amma kana Caalchee deemee asirra. caalchee midhaan qixxaasaa jiru. Amma kana dhiphistee yaaddaati. Amma kana sammuu kee mana geessi. Lamaa keessan callisaa. Maal gochuu qaba? Namni bilbiluufii qaba. Furmaata barbaadu. Dirqama bilbiluufii qaba. Sababa keenyaaf akkas taate. Bilbiloonni qabdu. Maal jechuu kee dha? Bilbiliif. Ogeettii dhaqqoo. Olii bilbiltuu. Olii bilbiltuu maal jechuu kee? Rakkoo qabu moo olii bilbil? Lamma keessan irraa callisaa. Yaadi keessan daagalaan jiru. Kan isaa kan keessa. Tuttuttanii mucaa waan hin taane keessa galchitanii nan bilbilaa fedha. Bilbiluuf rakkoo maalii qaba bilbiluufi? Bilbila ishee maal godha? Isa isheen isa yaadduu nagarreeti. Kun himee isa ishee utuu argitee hin maraadha. Jaallatteerta. Nama guddaa miidhagina. Hojii hojjechaa jirtu. Of dandeessanii jiraachaa jirtu. Akkamitti nama mana bunaa hojjetu irratti jalleen akkasii akka akkamitti? Isinirraa eegama. Mee yaada qajeelaa isa akkamii qabdaa? Oli. Hin gaaddisa fakkeessi. Akka ammaatti isin Na dhaggeeffadhu. Anusii isin beeku. Dheengadda yeroon ogeettiin boonsaa jaallatte yeroo abdiin dubbatu ilaa akkasii godhe akka biddaa si godhe. Har'a immoo bilbila ishee qabannaan kunoo haariin iyyuu akkasii gochaa jira sitti diddiimate. Yoo yaada qabdatee yaada jiru dubbadhatis. Wayyaa narraa dubbii qabdatee wayi micaarraa dubbii qabdatee dubbadhu.
Ani kan waan tokko naan galletu eenyutu jaallatee si keessa ati naaf obboleettiidha jetta. Ati callisi yoo biyyuu siin galisi. Inni immoo daa'ima mucaan daa'ima akka. Uumaa jaalala wanti jedhu sammuu kootti dhufee aan kan hin jechaa jiru mucoo daa'ima hojii mataa ishee hojjettu maaliif jettu. Ol falmiin keenya egaa nan bilbilaaf callisa. Bilbiliif haala bilbiluu jalqabde. Hello. Hello Bonnie. Oh Gitti. Akkam taate? Maal karaarra taa'an jira? Ish, eessa jirtu tanaan dhufaa? Karumarra deemnee gaddu sana miti? Tole, achiin socho'een achumatti ni eegnan dhufaati. Ish, Maal si jette? deemuu qaba karaarra eessatti. Deemuu qaba ni sibaala deemuu qaba. Rakkoo qaba. Achi kan dhiifama gaafachuu rakkoo qaba. Dhiifama gaafachuu qaba. Wal jijjiiru kana xumurii dide. Darbe, warra la gargaara. Kotuba. Naaf isa na dabarsi. Naa jiru. Dursee maal sababii ta'e benne mucaan akka lubbuutti jaalladhu eenyuma sababii ta'e boonaan irratti garuu ittiin himneenis maal godha lafa duwwaatti silas namni mana bunaa hojjettu jaalala maanii beetti abbaama dhufee yeroo yaabachaa oolu. Maal taatee daandii walakkaa teessee boossan? Maaliin godha ree Bonnie? Maaliin godha? Furmaati daandii walakkaa teessee booda ree? Ogeetti. Baay'ee dhiifama naaf godhu. Amma kana taasise yaadee miti. Amma immoo maal barbaadde? Jireenya koo warra raafteetta. Maaliif gara manaatti hin galtu? Maal hojjetta daandii irratti? Maal jedhee manatti gala? Caaltuu biraan jiraadha. Sila moo loliin ba'e? Caaltuu faana mana tokko jiraattu muusin? Eeyyee. Ishi, furmaati maali deema? Asuma irra taa'an bulu. Maal jechuudha? Gongomaa akka tasarra taa'u bultummaa gochuu hin danda'u. Na dhageessaa? Amma boyicha keetis. Waan sitti dhaggeeffatu. Gara mana kootii na wajjin galtee bultaa? Mana kee antakkaa dhiiraa wajjinis. Akkas jechuu gogu. An karaa gara mana kootii galtu barbaadeef daandii kana rakkate bultuu barbaadu. Daandii kana irratti wanta si mudatu sin beeku. Kanaafi ati mana koo bultee boroo akka hojii barbaaddattu barbaadu. Kanaaf amma callisii dina dhukkaa galte. Kan deemu daandii irratti.
As keessa jiraattaa daaboon. Hayyee kanuma keessan jiraadha. Yoo harka akkas bal'iste kan girgiddaa tuttee deebitu. Yoo harka kee ol kaaste immoo kan koornisii tuttee deebitu. Manuma kana keessa jiraata. Maal jettu iyyuu. Egaa itti bari egaa gaggaragaluun hin jiru mana koo keessa. Cinaachaan rafnaan cinaachumaan raftee baata malee kasa manurraa kaanii keessa gaggaragaluun hin jiru. Ayi isa yaade caalaadha. Maal jettu. Wanti guddaan caalamee ergamuu godha waati yaaddeera. Hangaruu kana hin jedhu. Wayii maatii keetii guyyaa tokko hin attu hin beektu. An kanan ogeettii beeku. Ogeettii tooqee qofa malee ogeettiin durri ishee maal akka ture eessa akka jiraachaa turte maaltu jireenya kanatti akka ishee fide tokkollee hin beeku. Yoo fedhii qabaatte akka kanatti hin turan barbaade. Inni egaa seenaan isaa dheeraadha. Kan as dhufe immoo eessuma koo bira taa'ee kan barachaa jiraadhuuf ture. Egaa maal godhure? Waa yeroo namatti fide fudhachuu. Egaa jechuun eessumni kee maal ta'e? Amma eessuma kee bukkeen jirtu moo? Isheen biroo hojjedhu sun haadha manaa isaati. Isumatti argitu sana dhagaa. Hedduu nama ajaa'iba. Hayyaruun jecha ishee fi haasaa ishee silaa dhaggeeffadhetti waan akkas firummaa wal keessaa qabdan miti. Tasuma waan ol argitanii beektan natti hin fakkaanne ture. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Kun immoo sababa koo akka inni ta'es beeka. Anis dhiifama sin gaafadha. Ay, bal'isaan illee miti. Anadha. Jechuun wanti godhamu hin jiru. Wanti hundumtuu immoo hin darbaa. Haala kee ilaaltee abdii kutachuu hin qabdati. Inni sirriidha. Anis akkasuma yaada. Kanadha wanta bareedaadha. Barumsa akkamitti maa irratti dhaabdee? Barumsa achumatti hin fixe garuu isa 12 booddee immoo asitti akka itti fufuu ture. Egaa maal godhure? Egaa jechuun amma barachaa jirtu moo? Isumatti argitudha ka. Bira taa'ee akkan hojjechaa barachuuf ture. Hin taane egaa isumatti argitudha. Mijachuu didee jechuudha. Barumsi darbaa hin qabu. Yeroo si mijatutti hin baratta. Ammas hojii bareedaa bor argatteenna hojii kee hojjechaa akka barattu gochuu dandeenya. Kanaaf haala kee irraa ilaalteeti borii kee abdiin kutatti. Wanti hundumtuu nama darba. Namni immoo haala kee ilaalis murtee sitti farada malee keessan kee hin beeku. Waan ati dabarsitee dhuftu kan beeku si qofaaf waaqa keedha. Wanta garaa keetii garaatti qabadhuuti jireenya kee gara fuulduraatti tolfati. Haa ta'u. Anillee akkasuma yaada. Haa ta'u kaa haasaan si qabee gaa mana koo si fide. Keessumaa silaa buna danfisanii maa jedhanii simatu turan. Garuu maal gootare? Haadha warraa kana naaf gootus hin arganne. Kana irbaata keenya hojjetannee nyaannaa. Egaa akka mana keetiitti ilaali. Keessummaan akkasitti dhaga'amne. Waayee.